Yoo harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana Buunnoo waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Godinaalee kibba Oromiyaa fi giddu galeessa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun himame. Hawaasni Oromoo UK jiraatu hiriira mormii ageessisuun ajjechaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafatan. Lammiileen aleellaa faannoo Amaaraan qe'ee irraa buqqaan rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru jedhame. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa Maayik Hamer dhimma nageenyaa biyyattii irratti mari'achuuf Itoophiyaa galan. Radeebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godinaalee kibba Oromiyaa fi giddu galeessa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa loltoota mootummaa sakatta'insa irra turte haleeluun barbadeessuun himame. Zoonii kibbaatti birgeediin Sodomboroo loltoota mootummaa haleeluun barbadeessuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Akka suuraa fi viidiyoon achirraa ba'ee ibsutti loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuu isaanii ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa haleellaa tasaa loltoota mootummaa irratti fudhateen loltoota impaayera Itoophiyaa hedduu ajjeesuun hedduu isaanii madeessuu ibsee jira. Haleellaan kun godina Salaalee aanota Kuyyuu, Abootee, Darraa fi Daagam keessatti kan raawwatame waggaa ta'u loltoota mootummaa hedduu barbadeessuu fi madeessuu waraanni bilisummaa Oromoo addeessee jira. Humnooti mootummaa guyyaa lama dura opereeshinii akka raawwataniif karaa ajajoota waraanaa olaanoo kallattiin kaa'amuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanumarraa ka'uun loltoonni mootummaa kutaalee Oromiyaa hundatti bobbaafamuun haleellaa raawwachuuf socho'aa otoo jiranii waraana bilisummaa Oromoon durfamuun haleelamuun isaanii beekame jira. Hawaasni Oromoo UK jiraatu ajjechaan Oromiyaa keessatti waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafatan. Hiriirichi guyyaa irraa bitootessa 7 bara 2024 kan adeemsifame waggaa ta'u hiriira kanarratti dhaadannoowwan garaagaraa dhageessifamanii jiru. Humni fiinxaleessaa faannoo Oromiyaa keessatti haleellaa raawwatu akka dhaabuu fi Oromiyaa keessaas akka ba'u gaafatamee jira. Akkasumas ajjechaan jumlaan qaamota mootummaatiin Oromoota irratti raawwatamaa jirus akka dhaabbatu gaafatamee jira. Kana malees haqi hidhamtoota siyaasaa Oromoos akka eegamu hawaasni Oromoo UK hiriira kana irratti gaafatanii jiru. Ajjechaa hidhaa fi saamichi Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu hiriirtonni gaafachuun waraanni kallattiilee garaagaraatiin uummata Oromoo irratti adeemsifamaa jiru miidhaa guddaa Oromoo irraan gahaa waanta jiruuf atattamaan akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Lammiileen aleellaa faannootiin qe'ee irraa buqqaan rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru jedhame. Fulbaana bara 2023 jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee aleellaa hidhattoonni faannoo irra deddeebiin raawwatan baqachuun qe'ee irraa buqqaan rakkoo hamaa keessa jiru jedhame. Lammiileen kunneen erga aleellaa faannootiin qe'ee irraa godaananii boodas hambii keessa qubatan keessatti aleellaa saalquunnamtiif saaxilamuun isaanii beekamee jira. Hidhattoonni mootummaa dubartoota qe'ee irraa buqqaan irratti aleellaa saalquunnamtii raawwachaa jiraachuun himameera. Irra caalaan isaanii immoo fiinxaleeyyii Amaaraan butamanii baatii 2 oliif yakki gudeeddaa isaan irratti raawwatamuunis beekamee jira. Akka fakkeenyaatti mudannoo akkanaaf kan saaxilamte shamarree naannaa jedhamtu balaa xiinsammuuf saaxilamuun dhibee nama kuffisuun rakkachaa akka jirtu himamee jira. Kana malees Raayimaan abbaa warraa ishee aleellaa hidhattootaan erga dhabdee booda mucaa ishee qabattee gara kaampii buqqaatotaa seentullee achittis miidhaa saalaaf saaxilamtee jirti jedhame. Haaluma wal fakkaatuun dubartii biraan Asteer jedhamtu qaamolee mootummaan gudeedamtee rakkoo fayyaa fi xiinsammuun ishee mudatee ulfa baasuuf dirqamtee jirti jedhameera. Uummata gareen fiinxaleessaa Amaaraa qe'ee irraa buqqise qaamoleen mootummaas aleellaa saalquunnamtii irratti raawwachuun dararaa akka jiran baruun danda'ameera. Buqqaatonni kunneen rakkoo jireenyaa kaampicha keessatti isaan mudateen haala ulfaataadha jechuun himataniiru. Hawaasni Oromoo kutaalee idil addunyaa keessa jiranis birmannaa akka taasisaniif gaafatanii jiru.
lammiileen Oromoo baa Oromiyaa irraa kaafamuun gara godina Bunnoo Beddellee geeffaman rakkoo beelaa faamaaf saaxilamanii jiru jedhame. Hawaasni baa Oromiyaa irraa bara 1994 mootummaan kaafamee godina Bunnoo Beddellee aanaa Diddeessaa magaalaa Dambii qubsiifamee beelaaf saaxilamee gargaarsa barbaadaa jira jedhameera. Uummanni kunneen erga bara sana qubsiifamee lafa qonnaas ta'ee kan mana jireenyaa osoo hin argatiin dagatamuun rakkoo hamaa keessa jiraachuun beekameera. Haa ta'u malee Oromoonni biyya keessaa fi biyya alaarraa deeggarsa dhuunfaa fi gamtaan uummata Oromoo godina Bunnoo Beddellee qubsiifameef taasisaa jiru. Kanumaanis Afooshaan Booranaa fi Baarentuu kan biyya Siwiidinii Oromoonni biyya Noorweey magaalaa Osoloo fi naannoo ishee jiraatan hawaasa Oromoo godina Bunnoo Beddellee aanaa Diddeessaa magaalaa Dambiitiif deeggarsa midhaan nyaataa taasisaniiru. Gargaarsi amma taasifame kun gahaa osoo hin taane nama 700 qofaaf kan oole ta'uu walitti qabaan gamtaa gargaarsa kanaa Sheek Anas Muhammad ibsaniiru. Gargaarsa hawaasa kanaatiif deeggarsi garaagaraa dhuunfaa fi gamtaan biyyoota garaagaraa irraa garee gargaarsaa gurmuu baa Oromiyaa kan Sheek Anas Muhammadiin hoogganamutti ergamuun akka uummata bira ga'u taasifamaa jira jedhameera. Oromoonni biyya Noorweey magaalaa Osoloo fi naannoo ishee jiraatan walitti qabamanii kanaan dura gargaarsa taasisaa turan ammas itti fufuun gargaaruu akka qaban himameera. Hawaasa kana keessaa maanguddoon umurii isaanii 70 kan hojjechuu hin dandeenye fa'aa jiraachuunis eerameera. Gargaarsi hawaasa kanaaf taasifamu itti fufuu akka qabu Oromoota biyya alaa fi biyya keessaatti Sheek Anas Muhammad dhaamanii jiru. Godina Salaalee aanaa Darraa gandoota 6 ta'an keessatti humnoonni fiinxaleeyyii faannoo aleellaa uummata irratti bananiin uummata buqqisuu fi qabeenya mancaasaa jiraachuu jiraattonni himan. Aanichatti walitti fufinsaan waggootaaf aleellaa taasisaa turuun miidhaan adda addaa qaqqabeera. Guyyoota dheengaddaa bitootessa 5 bara 2024 gandoota baadiyyaa 6 keessatti aleellaa bananiin uummata qeerraa buqqisuun qabeenya isaanii saamuun kaan immoo gubanii mancaasaa jiru jedhameera. Kallattii lamaan gandoota akka Sanqallee, Guloo Godaa Caffee, Garbilaalaa, Wambeessoo fi Qaawwaa kanneen jedhaman keessatti aleellaa bananiin miidhaa geessisuun himameera. Manneen barnootaa baadiyyaa keessaa hundi cufamuun waggoota 3 darbaniif hojii baruuf barsiisuu dhaabbatee jira jedhameera. Yeroo ammaa kanas hojiin baruu fi barsiisuu magaalaa Gundoo Masqalee fi Salaash jedhaman malee gandoota baadiyyaa keessaa dhaabbatee jiraachuun beekameera. Hawaasi irra deddeebiin rakkoowwan jiran qaamota hooggansaa mootummaatti himatullee deebii argachuun hafee maaliif himattu jedhamuun dhagahameera. Gandoota 20 ta'an irraa manneen barnootaa hedduun erga cufamee waggaa 3 ta'ee jira jedhame. Sababa kanaanis barattoonni barnoota argachuu kan hin dandeenye ta'uun beekamee jira. Humnoonni fiinxaleeyyii kun ammallee aleellaa walitti fufaa uummataa fi qabeenya irratti taasisaa jiru. Bulchiinsi aanaa Darraa aleellaa humnoota faannoo Amaaraa kana bifa qindaa'aa ta'een qolachuuf tattaaffiin taasisaa jiru hin jirus jedhamee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Ambaasaddar Maayik Hamer dhimma nageenyaa biyyattii irratti mari'achuuf Itoophiyaa galan. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa kan ta'an Maayik Hamer gama raawwii waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF irratti argamuuf achumaanis dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa irratti mari'achuuf Finfinnee seenan. Waraanni naannoo Tigraay akka dhaabbatuuf shoora olaanaa kan taphatan Maayik Hamer kaayyoo guddaan imala gara Finfinneetti taasisanii raawwii waliigaltee Piriitooriyaa maal akka fakkaatu hordofuu ta'uu ibsi ministeera dhimma alaa Ameerikaa heereera. Akkasumas walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa hammaataa dhufee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa waggoottan lakkoofsise furuuf mootummaa waliin marii akka geggeessan ni eegama. Raawwii waliigaltee Piriitooriyaa qopheessummaa gamtaa Afrikaan waraana 28 hanga bitootessa 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffama. Ambaasaddar Maayik Hameris achirratti argamuun raawwii waliigaltichaa maalirra akka jiru hordofuuf jiru jedhameera. Waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa erga mallattaa'ee waggaa tokko guuteera. Raawwiin isaa ammoo bakka qaamoleen jaarsummaa ta'anii fi taajjabdoonni jiranitti akka ilaalamu himamaa ture. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imala Maayik Hamer ilaalchisuun ibsa baaseen erga waliigaltee Piriitooriyaa raawwatee sagaleen dhukaasaa dhaga'amuu baatus nageenya waaraa fiduuf garuu tarkaanfii dabalataa fudhachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Waliigaltichi hidhattoota meeshaa waraanaa hiikkachiisuu gara jireenya isaanii idileetti deebisuu fi adeemsi akka yeroo ce'umsaa akka jiraatu taasisuu akkasumas buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuudha jedhameera. Dabalataan Maayik Hamer aangoota mootummaa federaalaa waliin wal arguun rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa akka furmaata argatu ni mari'atu jedhameera. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa waggoota 5 ol lakkoofsisee jira. Abdee humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru furuuf mariin Taanzaaniyaatti marroo 2 ta'ames bu'aa tokkollee otoo hin argamsiisin hafuun isaanii yaadatama. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Ambaasaddar Maayik Hamer marii nagaa jalqabame itti fufsiisuun naannichatti nageenya deebisuuf akka hojjetanis waadaa galaniiru.
Ayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasi turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e ana bunnoo waa beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork akkasumas karaa chaanaalii Telegiraamii fi Feesbuukaa akka nu hordoftan isin gaafanna. Waan nu daawwattaniif galatooma.